seenaa uumamaatirraa hin arra isiniif odeessa. Yeroo Rabbiin biyyee uume booda amata yookaan waggaa 25 fi akkanumatti ajajaan malee dhiise. Shayxaanni beekumsa qabaa khabiira ture. Malaayikaa waliin Rabbi gabbaraa sadarkaa guddaadha qaba ture. Rabbii guddaan danda'an duuba Ibliisni beeksise akkuma biyyee tanarraa nabiyyoota hedduu gana uumuudhaaf ta'u. Sadarkaan Ibliis qabu duraan haalaan guddaa ture. Silaa beekumsi nama qaceelche Ibliisii qaceela ture. Barnoota beekuun isaa jallinarraa hin baafne. Haqa diduu fi nama xiqqeeffachuutti booda'aansite malee. Akkasitti hinaaffaan kaaftee Ibliis lole. Malaayikaadhaanillee je'e. Ni je'een as deemu jira guyyaan uumaa biyyeerraa uumamte kabajaa ja'amnu. Mee nutiin ni mala wanni akkanaa kun. Jechasaa kanatti Rabbiin Ibliisittis aaree hunda isaaniitiinuu je'e. Yeroon Aadam biyyee tanarraa wal qixxeessee ruuxee tiyyaas itti afuufe hundi keessanuu sagadaaf. Beekumsa Aadamis arkanii ajaa'ibnaan haya kunoo amma sagadaaf je'een. Ibliis malee malaayikaan hundinuu sujuuda bu'an. Ergasii Ibliis Rabbiin akki je'e. Ani isa dura ibiddarraa na uumte uumaa darree amma biyyeerraa uumte kanaaf sagaduun kiyya haqaa miti. Hogguu jecha kana je'e booda yeruma suni fuulli isaa fokkotaa nama sodaachisu ta'e. Sababni fokkachuu isaa kunis waanii qaalii Rabbii godhuu didee fi Rabbiin nuura bareedumina isaarraa fudhate. Yeroo malaayikaan sujuudarraa ol kaatee fuula Ibliis arkan. Fokkina fuula isaatirraa kan ka'e rifatanii lafa kufan. Hoggaasuun jee Ibliis yaa Rabbi fokkina kiyyan na deebiste. Ammas na jalliste. Jabeenya keetittiin kakadhaa. Anis ilmaan gurbaa kanaa akkuma kanattiin fokkisee jallisuu ta'a. Akka qaalii kee didanis godhu ta'a. Akka qaalii kiyya godhan godhu ta'a. Hogguu kana je'een Rabbiin deemiiti keeysa gulufii warra si dhagayu yaammadhu sagalee kee tolfadhu wajjinis qooddadhu. Qabeenya horiitii fi ilmaan isaanii ballamallee seenii fi ballamiif silaahuu ati ballamni kan kee dhawannaa malee waan taane. Eegasii akkasitti rahmata kiyyarraa fagaadhaa atii fi warra si jala deemee je'eeni abaare. Abaarsi kiyyaas isinirratti haa jiraatu ilaa yawmal qiyaamaa. Ajaja Rabbiitirraa boonuun Ibliis kunoo akkasitti isa cabsee rahmata isaatirraa isa fageesse. Kanaafuu wanni kun gorsa isiniif ta'uu qaba yaa obboleeyyan kiyya. Dhugaan isiniin ja'a. Namni salaata hin salaanne isni shayxaanarra hamaadha. Rahmata Rabbiitirraahis fagaataa. Nama akkasii sun balaa guddaa irra bu'u ta'a. Rabbi bira yaa obboleeyyan Rabbi tokkichoomsanii guddisuun nurratti dirqamaatii beekaa hanga guyyaa dhumaatti. Yaa barsiisaa ati yeroo dheertuu salaata keessa fixxa. Nutilleen akka keetii kanatti salaatuu ni feena silaa. Nutis akkatti sagannu nu barsiisi yaa ergaa Rabbii. Yaa Yaaqoob yeroo mootummaan yookaan milishaan Roomaan akka waan takka gootan isin ajaja akkatti sodaatan yaadadhu. Akkas daran Rabbi sodaachuu qabdan salaata keessatti. Yeroo kadhattanis akkana jaa kadhadhaa. Fuula keetiin dhaabbachuu jira. Yaa Rabbi onni keenya sabachiisi amantii teetirratti. Yaa Rabbi riskii biddeena keenyaa yeroo hunda nu bal'isi. Dogongoraa fi dilii teenyas nu araarami. Akka warri samii shari'aa keetiin bulutti warri dachiitis shari'aan haa bulu. Warra diin keetirra wareegameef rahmata godhi. Nutis ummata akkasii sunirra yaa Rabbi nu godhi. Jiruun duniyaa silaahuu fatanaadha. Warra irra obsee mindaa guddaa harkatu nu godhi. Yaa Rabbi kadhaa keenya nu qeebali. Ati tokkichi kadhaa qeebali. Yaa barsiisaa deemnee dhiqannuu akka Nabi Muusaan dhiqadhaa jee nu ajajetti
shari'aa nabiyyoota na duraa kaniin jijjiiruudhaaf dhufe qoy isiniif fakkaachuu jira. Dhugaan isiniin jaa. Dhugaan isiniin jaa. Rabbii guddaa tahettiin isiniif kakadhaa ani suniif hin dhufne. Shari'aa ambiyyoota na duraa sun faalleessuuf hin dhufne. Beekalaal shari'aa rabbii sun ani jijjiiruudhaaf hin dhufne sababni isaatis walumarraa dhaalan amantii nabiyyootaa takka. خزنا بيت المقدس خنا توأتشو قبنا يرون أرمل فهند شكي تكان نسينا أتيو نكرا سدقيا ما يا سيد قيافة لا الذهب حواريا عيسى ببيلو يتوسني إذا أمي هرارو منا أرمد في دهب خنا لالو نبو هرسا مالك تنبيقو دهب خنا جزين هركنين قمدا أكسي سري جرتا مين وجه لا يا أمبيو ذهبني خم بروجة قدا كبا بروجة أشكر روماني في أكسماس قمتان سيفي كل إنكبن كبا بغانا غيان دفت يا خبير تيتش قدا خبجما يوسف القيافة بغانا غيان نهيد يا خبير تيتش غرا قدا اتقافة ما خزنا بيت المقدس مالو ما غرا كنسي قدس درانو غافين كبا مينا دي بسياسة يتقيافة مينا همي فتوان نما غرا قد شريعة موسى التمادي كشنان نغيا غايسات مينا همي أما على ديم سوجيتي في باتي تنخي سوان هجتن أكما درانيتي هجتو جريا خبيرتي تشخينيا دهب خيستي النحسة دلتو كولايني ولكبو جرا أكين جي يا غوفتاغي بكزيكا يا في ميتا ولله نسونين سيجي سمو أرمر راي داوي خنكي قلتا لكي يعني داوي تينيا كما سراي قلون بربادا لال نتي بخارة صدوم كبنا خدها بخيستي خوفنو صدوم منو قوتو لعما خمبرا بكتي خوفنو تبايدو يتي خوفتن خمبرا من بربادا نلقى هي قيافة خبجما أكان لالي هركتي نتي خسارو لافتي من يرو واتي قبودة دهاب خنو جوا والكبتين اسنتهم فكاتو أني يرو هندوان أسديم الراقزي هاسويتنا أجايب سيستعبر يا روبي واني هندي أكان نتيان ديمو تنجرو بيخا يا سيد قيافة إيجا أمني المنجر تشاس من جلديمو إيجا لرا قليل خزنا بيت المقدس حالا نمرفة تشيسوني تكاتي خوني بيكا مالا واني أجايبا قربان نفيدو دي سنجرن قدا بيت المقدسيس أمني قلشو تكاتشادو في يوم تنقفا ميتا أجايبا فتوا خبيروتين تنيخاني تجاهلي هندي سري ميتيچو يقل أمني خمبرنوتا في أجاج خبيروتي تنيافرتشو منا وايه قدراعي ساحا ساو فيلتا تسندراني زيارة عما تكا في دنسون اللي عما في دوري سانيتي جران أكا يادا خياتي حالة قليخة نيتي قدس نورايا والمري هنگاري أقرو أني وانا كنات الرتقا بيغا بيكم ساقودان كوان سري جرتا هندي خينياوني بينا يارو هندا هو حاسويني عيسى ديغمو هايكال خنرا حاساوا نمايو أماسني دوغومسا مال كارو جرتا يا خازيا مال قوتنغا مسكيدة أوني جرو خدها با في وان تكن كبني أمنين اللين قدا في قربانا تشيفي دوري سخيسا يا خبيرو تيمالو ميقو جرتن لا إنو ماوية دينا نبي عيسى نوفيمي أكما نخنا خيستي داغان تقو داغا تقو رتيا فونتين يمالي دهبني تقو دهب رتيا كنف لنجنة إسحاق ليه ما قوفتاقية أما نتسدو خيسا جروان دلي دهبا خنجروف قروا أني ونينا ياچسي هريبا ندور كجرو جيرو إلمان خيني جراچو دافتاو نتي إسان كانني في سدودان قدفني يو وني خندبا ميبودا كمي جراتن
yoo haala kanaan itti hafuuf ta'e beekamaadha akka nutis taanu hiyyoomne akka Ciisaa yaa Roobiin kabajamaa dhiibbaa Ciisaan ilmi Maryamaa godhe akkana si anfariirse. Yaada kan keetti fufi yaa Roobiin. Wanni beekuu qabdan uummanni hundi itti amanee jira. Haaya ati hoo ani ittiin amanne. Erga akkas ta'e duuba ati maaltu akkana siyaachisa? Jecha isaa hijibaa suni siyaachise. Kan ijee mana guddaan kun kanaadha diigamuuf ta'aa sun dhugoomsite. Moolaata baaraga sodaa dahabaa fi waan kana dhabuutu si keessa seenee hirriba si dhorke. Lameenuu na yaachisan. Beekaa ashkarri Roomaan jaalleewwan keenya. Lakkuma nuti fadhinnaa isaanii guunnuu fi akkasi isaanis fadhinnaa keenya nuu guutan jechuu. Ashkarri Roomaan nama garagalan amantiin qabani. Dirqama keenya waan barbaadan isaaniif kennuun. Isaan yoo barbaadan Beetal Maqdis kanaa'u diigurraa warra if booda jedhuun. Ani amriin Ciisaa kun garuu haalaan na sodaachise. Intalti milishaa sunii dhufte. Milishaa kan baate. Roofosiin baanayaa giftitiya intala xiqqishuu dhinte sankaa. Tani ati naa fidaa jette sankaa. Kunoo dhufte arma jirti. Haya seeni ja'an. Beeka intala ashkartichaa. Gidiraa Ciisaa. Hogga mana humaan sodaatin. Hogga ma khiyyanatti as dhiyaadhu. Maqaa keesi gaafachuun hin dandayaa? Koroneella. Yeroo gaafii takka si gaafatte giiftii xiyyachaatti ibsa. Si galee miti? Dhiise akka feete haanaan dubbattu. Koroneellaa qashtii tiyya ati intala Roofoosi akkasii miti? Giftitiya. Garuu ijji kan kee ija Roomaan hin fakkaatu. Warra eessaati ummaan ta'e? Jarmaaniyaa irraayi. Ani xiqqoodha gaafa isin duute. Du'uu siitiif haalaanin gaddee jira. Haaya taate koottuu as na biraan gattaa'i waa xiqqasha waliin haaso'ina. Siif mijaawaami? Yaada leeydu waan dhugaan fidime. Haaya yaa giiftii. Sirraa lafa kaayuu ni dandeessa. Lakkii akkanaarra jira. Maaliif qa'a? Naaf himi za'aa tana waan qaalii achi keessa dhooffattee jirtamii? Uffataa fi keeka mana godhamee as keessa jira. Keekiidha jette? Keeka kanaanaa godhe. Baabaa fi keekii mana godhame haalaan fedha. Akkas taanaan keekiin kun haalaan mi'aawaa ta'uu hin dhabu. Danda'ami. Naaf himan akka ati haalaan si dhukkubaa ture yeroo dheeraadhaaf akkasiimi? Giftitiya. Giiftii tiyya jettee na yaamin. Humaa rakkoon qabu ammaa booda giiftii tiyya naan ijaayi. Duuba hoo eessaa si dhukkube? Ani hin beekne. Waalidiitu qaama kiyya dhahe jaan. Abbaan kiyya na gargaaruuf haalaan laffee. Khabiiraa fi akkuma birallee bakka nan geessan hin qabu. Garuu homaa godhuu hin dandeenye. Uummanni hundi ni duuti jee hanga.
Hanga maalii naaf fide? Hanga guyyaan tokko hagaadhiin na fuudhee deemuu dhufu. Karaa Isan Naasirii na geesse. Inni sun si fayyisa naan jee. Nabiyyicha Naasiriiti. Hin beektuun isa? Yahudaa fi uummata Yahudaan ta'in hundaatu isa beeka. Isaa jaama. Isan Naasirii. Yaa dhiiroo, ani gurbaa kana niin beekaa laata. Bar inni fira Yahyaati. Kan Hiroodos ajjeesisa. Waan takkan sodaatin kiistii tiyya. Tasgabbaawii waa'ee kanaa sirriitti hin beeka. Taree fuutiin naa deebi eegasii booda hoo maaltu ta'e? Eegasiin booda akkasitti Isan Naasiriin na fayyise. Si fayyise? Akkuma lallaafatti? Garuu akkamitti? Waan sirra qare yookaan waan si obaasanii jira laata? Lakkii waan takka asnatti hin qaraane waan takka illee nan obaasne. Ani wanni ni yaadadhu sosso'uu dadhabuu kiyyaa fi gaarii irra rafuu kiyyaa. Akkuma tasaatti qilleensi qabbanaa'aan tokko qaama kiyya keessa seene. Gizeen bakka ciisurraa ol ka'e qaamni kiyya hundi naa hiiqate akkasittiin deemuu danda'e. Kunoo akkasi. Inni waan takka hin dubbanne? Akka Isaan jeen abbaan kiyya naaf hime. Imaana kan keetiitu isii fayyise. Imaana. Garuu hin beeku inni akka abbaan kee ashkara roomaante. Imaana kan baana waan nuti geebarree gabbarrutti barri isaan hin amanani. Roofoosii dhufee agibtiiti.